Guyyaan buna Itoophiyaa mata duree bunni keenya tokkummaa fi badhaadhina keenyaaf jedhuun magaalaa Finfinneetti kabajamoo eegaleera. Kabaja kanarratti mariin paanaalis gaggeeffameera. Maricha irratti haasaa baniinsaa kan taasisan Daayirektarri Olaanaa Abbaa Taayitaa Bunaa fi Shaayii Itoophiyaa Dr. Addunyaa Dabalaa, Itoophiyaan hammi buna alatti ergaa jirtuu fi galiin argachaa jirtu dabalaa jira jedhaniiru. Haa ta'u malee bunni alatti ergamu dabalus qulqullina irratti ammas hojii bal'aan kan hafu ta'uu ibsan. Qulqullina bunaa dabaluudhaaf qotee bultoota leenjisuu irratti akkasumas immoo gama Cup of Excellenceetiin hojii guddaa ta'e hojjechaa jirra waan ta'eef asirratti qulqullina bunaa keessumaa koomershaalii irraa gara ispeeshaaliitti jijjiiruuf harka 30 irraa gara harka 50 ol guddisnee jirra. Sona buna irratti sona dabalanii biyya alaatti erguu irrattis gadi fageenya irratti hojjetamuu qaba inni yaadna. Kanas yoo goone buna gatii gadi aanaatiin gurguruu irra sonasitti daballee gara ispeeshaaliittis ol guddisnee gatii gaashaan gurguruun akka nurra jiraatu hubannee irratti hojjechaa jirra. Qaamolee adda addaa wajjin keessumaa warra mootummaas ta'anii miti mootummaas ta'anii isaan wajjin walitti gurmoofnee hojii hedduu hojjechaa jirra. Haalli qilleensa fi mancaatiin bosonaa qormaatilee buna mudachaa jiran ta'us Dr. Addunyaan himaniiru. Rakkooleen keessumaa bunni Itoophiyaa carraa badiinsaa irra ga'uu kan inni danda'u tokko jijjiirama qilleensa yeroo ammaa kana mul'achaa jiru. Biyyi keenyi guutummaa guutuutti buna Arabikaa jedhamu kan isheen oomishtu. Bunni Arabikaa kun immoo jijjiirama qilleensaan baay'ee kan miidhamuu danda'a waan ta'eef buna kana jalaa miliqsuun nurra jiraata jechuudha. Kana gochuuf tokko bakkuma inni jirutti muka gaaddisa jalatti bunni akka oomishamu gochuu. Lammaffaa immoo sanyiiwwan kanneen jijjiirama qilleensaa kana dandamatan isaaniin fillee babal'isuu irratti gadi fageenyaan hojjechuu qabna jechuudha. Maricha irratti kan argaman Ministeera Qonnaa Obbo Umar Hussein bunni oomishaalee qonnaa keessaa dinagdee biyyattii utubuu keessatti sadarkaa jalqabaa irratti akka argamu himanii heektaara irraa hamma oomishaa argamu dabaluu irratti hojjechuu barbaachisaa jedhan. በምርቶች ሂደት ውስጥ አንዳንድ ምርቶች ቶሎ ይከሰቱና ቶሎ ይከስማሉ። Oomishaaleen tokko gabaa keessa yeroo dheeraa hin turani, garuu bunni yeroo kamuu jira. Dinagdee Itoophiyaa utubuu keessatti bunni ga'ee olaanaa qaba. Sharafa alaa argamsiisuun bunni adda dureedha. Kanaaf buna irratti hojjechuun barbaachisaadha. Qonnaan bultoonni qooda fudhattoonni ammas ga'ee keessan ba'uudha qabdu. Abbaan Taayitaa Bunaa fi Shaayii Itoophiyaa guyyaa boruu qonnaan bultootaa fi qaamolee buna irratti hojjechuun bu'aa olaanaa argamsiisaniif beekamtii kan kennu ta'uu beeksiseera.